بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت النجا فيا كيسني بقى نجا جراتني الحمد لله نجا جرا فيديو براتي ولد بني جرا فيديو نكون نقارب بيدو تكو جمعتشوس بقى وانت ويت سنة الأجام أصو أنا تيو وان جد ويت جتون نت الأجام سبب بنساء أصو يسين بيكين أصو وان تكيسين كمان كواتين نتدبرتين جتشودا وان هجنا جاي متي وان تكشورتيو أفتلشوف بريتشسو ما نبريتشسو بقى yeroo hunda wanta hojjannu tokko jechuun waan wayii yoo itti qophoofnu hojjannee qopheessinee namni yoo nutti dhufe gammannaa akkasumas ofii kennallee uffannee bareennee hojjannee yoo namni nutti dhufe gammannaa inaa maakiin kanumaa wal qabatee jechuudha osoo isii waan takka hin beekin akkanatti barri itti dha'uu jechuun dhugaa rabbi jechuun hedduu rifattee jirti akkasiin rifattee ni beeksisaa viidiyoo irrattis namattis hin dhaga'ama. Alaa kullaa gammachuudha inshaallah wanni godhan hin jiru namni wal jaalatu waan hundaa walii wal jaalata akkasii inshaallah wallahi rabbiin bakkaan isaan haa ga'u bakka guddaadha rabbi isaan haa ga'u inshaallah hedduu tokko namas gammachiisa alaa kullaa waa baay'eetu namatti dhaga'ama ani hedduu tokko na ajaa'ibe akkamitti akka isaan yaadanii osoo isiin quban qabaatin sanuyyuu nama miidiyaa ta'a osoo waan takka isiin hin beekin akkanatti dhufuun isaallee wanta jechuun in eenye tureyyuu ani gara kiyyaa tarii akkasuma hundallee yoo baay'isuu baatanii guyyaa inni dhufu san inuma dubbatanii waan jedhamu yookiin inuma beekama waan jedhamu akkasitti yaade malee osoo nam tokko hin beekin akkanumatti dhufeetumaan barriidha jedhee hin yaadne hundaafiyyuu maakii baga rabbiin walitti isin fidee baga rabbi wal isin argisiise. namni akka fedhettis yoo wal argee namni boruuf wal barbaadu rakkoo tokko hin qabu akkasii rabbi waliin isin haa bulchu inshaallah rifattus ni gammaddi jedhee yaada alaa kullaal garuu baay'ee tokko rifattee iddoo rifattee jirti dhugaa rabbi yoo akkasleen jedhu san taatee mana keessa baddee jedhanii badus ni dandeetti dubartiin takka jechuun dhugumatti abbaan manaa kana lafa ka'ee ilaaluu miti osoo laalachuyyuu kabira dhufan taate iddoo tokko bakka qalbii ofiitiif homansistee itti qophaa'u namni waan akkasaniin barbaadde kin akkanumatti fajaa namatti dhufuun kuni dhiifama si namitti tuna yaamee qalbiin nalitte asii akkasisin hin jedha dhiifama guddaa naaf kolcha akkanatti fajaa namatti dhufuun kun iddoo tokkoon xiqqoo namattis ni dhaga'ama alaa kullaal bakka Pranks taate, surprises taate, waa meeqa taate viidiyoo isaanii eeguu jirra YouTube irratti gadhiifaman jedhaa jiranii ani garuu akkuma akkasiin taate yoo booda waraabanii jiraatanii akkuma akkasiin taate arguu barbaada amma immoo argee jira akkasiin rifattee barriisii cufattee argee jira booda immoo arguu fedha dhugaa rabbi dhumesii akkuma akkasiin taate isiniin jedha walumaan argina inshaallah. warroonni viidiyoo kana ilaaltan like subscribe share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha manni kun mana keessanii jajjabeessaa koomentis naa kaayaa akkas isiniin jedha hunda keessaniyyuu jajjabaadhaa bakka jirtanitti rabbiin isin haa jabeessu rabbi isin haa tissu እና በቃ kanuma waan biraa maal jedhare asumaan viidiyoo maakee walumaan laalla asumas na jalaa dhumate namittiinis qalbii na fuute እና namitti na yaamte jennaan qalbiin na lixxe haasofne illee achumaan na harkaa bade kun gammachuu guddaadha bakka guyyaa gammachuu guddaadha ana iddoo tokko gammachuu natti dhaga'amee jira jalqaba irratti tarii hin beekamu wanti sooshaal miidiyaa kunis hin beekamu kana jedhee hin beekamu ani waan nikaa godhatanii hin se'u garuu nikeen isaanii godhatamee jira namna jedhanii yoo akka sooshaal miidiyaa irratti haasan taate maashaallah bareedaadhaayyuu jaarsaaf jaartii halaalaa ta'anii walitti dhufuun kun waan hedduu tokko nama gammachiisu waan jireenya hadhaa gammachuu hadhaa bichaa osoo hin taane waan umrii ofii gootuu nama gammachiisu mataa waan nama qabachiisu akkasumas ilmoon jidduu namaatitti dhuftus maashaallah ilmoo halaalaatiin uummata akka jireenya halaalaan ijaaramee halaalumaaniin jiraatanii rabbiin waan halaalaa isaan nyaachisu waan badaa rabbiin isaan irraa qabu. akkasiin jedha wallahi iddoo tokko na gammachiise jechuun yoo akkas taate sooshaal miidiyaa irratti nikeenni godhatamee jira namna jedhan sayyoo taate maashaallah tabaarakallah bareedaadha waan iddoo tokko gammachuu namaaf dabalu
akkasii yaa makkoosh baga gammadde kaa yeroo gabaabduu keessatti maashaallah inshaallah rabbi raawwataate nullee umrii dheeressee isinis umrii dheeressee hortanii ilmaan keessanis nama argu rabbi nu haa taasisu nu hunda kennaa iyyuu isiniin jedha gammachuun keessan gammachuu kennaa jajjabaadha bakka jirtanii rabbi sinaa tiisu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh